kuma dhibba sadii ol isaati beekee jirti. Inni ammoo oduu hojjete kuma dhibba sadii fidaa Itoophiyaa keessatti meeshaa isaan gaafatan. Fidaa birrii kan fidaa mi garuu galatan qabu namni fudhata. Obboleetti keessa obboleetti dhirsa wala dhirsaa malee isaa. Akka beektaa obseetii nagaa ta'e kanaafiyyuu echaa fida fidu kanaafu maal jedhaan beekamu maal laagoo jedhama. Maal laagoo kun namaan ishee fixeechee manatti ijaaree akkuma birrii ishee itti ijaaree duraan beekamu qaxaramee hojjeta amma bara asarrii gootee jiru barishee kanaafuu barii wanti kuutaanis ni hojjechuun sirriitti iyyuu haafu yoo makan ijaaramee kuma deemtanii kattanoo hindiidhaa moo lakkii ijoolluutu biyya arabaa tullaa mana ijaaramee bitachuu hin dandeenyu kan jedheetu awwaajii irratti awwaajee jira. Bakka amma beeshin maalidha edaa inni wanni birriin irratti ergameen achi dhaabbatee ijaarsa sun kan masaatti fakkaachuun oolu akkas farin beektuun kan masaanitti fakkaata bara kana akkas hin didabara birrii guddaa kanarratti ergina akkas hin jedhu kana akkas hin didaba. Ergina birrii indoo kuma 20 ol namarratti ergina bakka allaqa. Mee akkanaayyuu taatee bara hojii isaa sii dhiisee jechuudha. Hojii isaa sii dhiisee wannoon jedhu maqaan isaa hojii keessii hojjetu bara. Itti quuteedhaan si quuxachuudhaan garuu namni kunis jiraachuus waati bara fiqachuun kee oolu bara waan sana argitanii dhiyeessuu yimqaan baay'ee maqaan kan raasu maalan waan yaaddasaa galmaan ga'uu keessanii oolu. Caalaa wayyee maaliif tokko ergatta kanaafiyyuu akkasas hin jedha mee barum hunda walitti hin jennu hundumtaas tamaariin taanu gizee tamaariillee taanee dhaggeeffachuu kan dhaggeeffanne san hojiirra wannoo gochuu annama sadi soo miti odoo kan boollaa galee odoo haati xiyyees gaaraa bitaa waallamte odoo haati xiyyees gaaraa bidhaa galte biyya kana taa'ee namaa waan gosisu ofii biyya afaan qaalee gale. Iyo biyya namaa taa'ee jechuu dhiisi Addis Ababa fi boqojjii jiraadhee Addis Ababa boqojjiitti waan godhu. Yoo kaallee moora bifayyaa naa kennu ofii biyya afaan qaaman deemu. Yoo ofii biyya deemu baadhu ta'e nanneessa baqaan laqa. Idaa hin qabnu, idaa baankii ofirraa hin qabnu, idaa namaa ofirraa hin qabnu. Mee maalidha kan riba nu dhoowwee akkaatti wanni nu harka namaatti nu kuffisu. Isin galee jiraan micootiyatu kan deemanii dheengadda. Maqaan isaa maaltu si hafee kana naan lakki kana woon galee dhufee biyyaa bitadhana lakki asoo dhufte bara birrii siin gahu birriin baala naan jedhe baala dhiisitu waa waraqata taatu jedhe yoo markuu ni jiru. Indaaqimii akka qimii kiyyaa akka jiraadhan jedhe naan dhaqa. Jennaan shaalal taadhaa naan jedhe aawwan jedhe. Argitanii maaliif gaafa murtee tokkorra geessu bara madaanitii argatta. Fituu marsa walitti adeemu. Mee namoonni biyya namaa teechanii akka garaa wanni akka garaa teechanii sinii ta'ee jira. Waqqafamuu, quuxeffamuu, ittiin arrabsamuu, maallaa gooteedhaadha. Maalan godhee fi odootee bara maallaa gootee bicha. Sinii galee jiraa miti arraan duuba jiru waqasaan duuba jiru bakka. Kana hoo laaltamu minni hundaate Itoophiyaan Nigdi Baankiin Awwaash ifa manaa godha. Baankota na sirriitti jaaladha keessa jiraatu baankii lamaan kanaadhaan Itoophiyaa keessa. Awwaash fi Itoophiyaan Nigdi Baankii sirriitti jaaladha. Isaan idimeen waa dheeraadha. Kaanis taxaqqaamee miti. Negaleeraan isaan umurii naa dheeraadha. Kan gaafa halkan sirrii baaka'u barbaadu moobaayil baankii kiyyaa yoon immoo karaarra deemu ta'e ATM achi gore lakkii hojjetaa keekkatu laala yoo jedhamu deemee dhaabbadhee farramee birrii koo ijaanan akkatti ilaalee fudhadha hoon jedha. Kan haala nu mijees kan namaa fiddee dabra ol kaawwatte naan jedhe kan sa'aatii gaafadhe maana gaafatte jedhe baankiin oolee nu waa galu dhimee nu waa dheera jechuudha. Lafti Itoophiyaa immoo manni Itoophiyaa nu binnee nurratti dhumatu. Nu bichaan binneedhaaf nurratti dhumatu. Maallaqaan isaa nu miti. Anumaaf sintu boru gurguras ni jedhe bara. Anumaaf sintu boru rakkatee gurguraa bara. Maaltu beeka? Yookaan dhibamnee gurgurata. Yookaan immoo iddoo san jijjiirrachuudhaaf gurgurata. Silazii haali qabu waan hin dhumannee maaltu na fixe anas maaltu kiiloo na qannasiise maaltu majiruu na godhe biyya namaa. Maaltu majiruu na godhe. Madras michaa libbata. Mee amma mee rabbumaa sin qabiyani. Amma as teechanii mana lafa binnee mana ijaarree meeshaatti guunnee akkas itti galtanii namni itti galee jira gaafa itti galtutti soofaan keetillee mijigjigii ta'ee gaafa itti galtuttis manni kee ohaalitti irraa faffaqamtee gaafa itti galtuttis qorqoorroon kun asiin akka kophii jechaa fakkaattee dhimmuu gadisii dhimmisaa. Lamni guyyaa asii hojjechuudha muddanna malee guyyaa gad dubbeennu bara. So kanaafuu maal isin jechuu barbaade mee haa tolu sabaduusi
Biyyu mana maa ta'e abbaan bara ila geetaa gaafati qabaattu irsis kadhatee dhufutu jira. Haadha kadhachi taa'ee si fuudhu jechuudha. Anchi kaallesh mala nu mildaargilish milishaal. Maal si godha maal barbaadde maaltu si goddole namni hin qabda. Silaallesh ማለት ነው biruma keechan geetaa misikire biruma keechan argine waan baay'ee beelaa waan baay'ee argine ushuma jennee itti kanaasaa jiru oggaa meeqa argine ba baranas ta'in gaddaas bara dhufus bakka caala akkami caala nagaa wajjin maqaa abbaa warra siyaatiin jira malee ani warqeen jedhama. Maqaa nama biraatti jira malee ani shamara nagaa wajjin jira galata waaqa akka maadhaan kun yeroo baay'ee suutu gurgura beekin hangalti. Maalidha yoo magara gaaffii yaadaatti deebi makkii qosin gaafista fooloo godha warra addisiin dhuftan dubbadhu qabboleetti. Sagaleen ki fagoo jira. Egaan gara Dubaay dhufeeti ani ji'a jedhu. Innaa niitidhaan walii galuu dadhabne dallala kiyyatti himannaan danda'iitu mataa'ii hojiin hin jiru ani wanta si godhuun qabu achi ishee si baasnan ati addisiidha waan ta'eef gara biyyaa si galchuu dandeessi naan jette. Ishiin gara biyyaa na galchuu hin dandeessi ani gara biyyaa galuu hin barbaadukin ishii wajjiniin akkanatti itti fufuu hin barbaadu. Ka kontraata fixanne wanda ta'eedhas hin dandeessi. Ka kontraata fixanne hin dandeechee warra biiroo maafumaata siin kennine kanarratti hojiin hin jiru agasiin jedhanii si fuudhanii ishiidha nama biraa qayyaranii si immoo iddoon biraa maas hin galchine. Kuma 18 buutee mee dhugaadha. Nguunde kuma 17 dhibba jedhana biratti sibratti kuma 18 mul'ise. Kanaafiyyuu ji'a jamaalidha irratti muhamaa keessa jirta. Jechuun yaani bakka hin iyyitiin nama raachuuf kaate yeroo hunda yoo baatu yoo galtu hin iyyiti beekte. Ofiisi bira ooltuumi. Yeroo mana ooltu sin jira yeroon baatu sin jira ijoollee 4 qabdi. Yeroo baay'ee nuti beektee dafteetiin baatii hin galti garuu. Kanaaf ishiin illee ittimtee turte beektee dallaalitti dhageessu waan dhageessu naamna jettee ittimnaani. Ani nan dhagaa garuu ishiin iyyitu anis illee hin beektaa addisii wantan ta'eef nan rifadha akkanuma malee rakkoon koo ani hojjechaa tan jedhe. Egaa immoo kan na hojjechiiste san ani nan kaffalaa fi birrii 500 nan kaffalaa fi naa baastu jedheeniin. Birrii meeqa kaffalaa fi? Ani kan maloora ittiin na hojjechiiste san iyyuu narraa muratte nagummaa kiyyaan akkan ba'uun barbaada. Qallaala kanan iyyutu beettee mataan na dhukkubaan yoo ishiin natti iyyite jechuudha. Ishi maal si jettee kan ittiin meedikaala si hojjettee fi isara kaffalaaf jedhan maal si jedharre? Danda'ii taa'anii wanta si godhuun qabu hojiin hin jiru hin beektaa hojiin Dubaay keessa hin jiru ijoolleen kaa'utu dhabdeetu jettee taa'aa jirti naan jetti isheen biyya hundumaa. Dubartiidha haati biiroo kee? Ingidihi kaakaa warri biiroo si fide akkana siin jedhan maal siin jennaree haadhoti wanni si gargaaru maaltu jira? Aangoo sirraa kan qabu biiroo keeti. Biiroon keessi dideera itti aansitee leebira ofiisi dawwala akkasiin jenna atu addisiidhaan wal marraadha. Si galee? Kanaafiyyuu maalidhaan si gargaara? Odoo kaansileeshinii si kennani kottu hojii siin galchana bara hojiin hin dhabamu siin jedhe. Kanaafuu amma ishiin ani mirgan qabu jechuudha ishiin biyyatti siin galchanaan jennaan qaxxatuman biyyatti gala amma. Hin dandeechi kaa yoo ati afaan dandeechee leebira ofiisii bilbiltee eegaluu barbaadu yookiin immoo eerpoortii keessatti kun humnaan nagalchitii jettee wannoon jedhamee gadi qilxifinnaa hin qabaatin hin dandeesse. Ishi si galchuu iyyuu bichaa miti odootiin beekini akkaataa biyya kanatti hin deemne si gootee si galchuu hin dandeechi paaspoortii kee irratti kaansel goote. Kana akkana jaraan goone ani maalan gochuu qaba reeroon. Niituma biiroo kee furmaanni kan jiru haadhuma biiroo bira jira furmaanni. Shiidhaan maalan yoo hunda ittaan himadhaa barri yaani
ishiin isoonatti dubbattu ishiin hin dhageetti beette gisee tokko micayyoo wajjin hojjennu osoo ishiin hin beekin suuteette sagalee waraabdee hin ergitiifi. Inni yaani bakka anaanaan hubattu beette bakka ati dhaga'iif ati maaf akka duraatti ittiin hojjettu ati maaliif balleessitaa balleessinii yaa'iyyutu ishiin atu shedhiituma hojjedhu jetti malee guyyaa tokko anaanaa dubbattee hin beektu beette ati hojiidhaaf biyyaa baatee miti maal barbaaddaa jetti. Ani kanan barbaadu hojii akkasitti hojjedha. Guddee warri biiroo akkasuma jedhu hojiidhaaf biyyaa baatee gadi jedhee hojjedhu duutu si nuyi komishinii fudhannee komishinii san deebisuu barbaadnudha si galee. Leebir ofiisii maal beektu ijoolleen garaa wal barraadha baraadde si dhaga biyyarraa dhuftee ji'a ja'a. Masmara dhuunfaa keetiyyuu qabda. Hojii qofa. Abbaasni masmara. Okay, eshi. Maqaan yaaddaatan jira beekte ani hojjedhee of jijjiiruun barbaada malee. Maka obboleettii tiyya deemtu malee haadha biiroo teetii san caqacaqiituma wanni jedhi bakka yoo ta'uu baate humna kiyyaa oli jedhi ani du'uun barbaadu. Kanuma si gargaara lamin biiroodha qabdaa itti haasa'aa jirta nummoo bakka biiroo kanatti wanni biraa wanni si gargaaru hin jiru wanna ta'edha. Lamin odoo biiroo qabaachuu baate kana inni kun haadha biiroo ta'e walitti haasofti maal goonare. Ijoollee kaansileeshinii qabda warra qulqullina dandeessan akkam bultee roomiyyee bultee koo akkam nagaa keetii yaaduu koo warra kaansileeshinii qabdan ijoolleen qulqullina dandeessan nama lama kan barbaadamu namni tokko hin jira nama tokko dabalamaatu hojii tokko kudhaabidha tokko alaa inni natti fakkaatee bakka lamaadha warri carraa kanatti fayyadamuu barbaadamu jiraatan dubbisaadha ijoollee nyaata hojjechuu dandeessan moo gizee kamiyyuu yoo na gaafattan kaansileeshinii keessan olmus guyyaa 15 ol qabaannan carraa hojii argattanii aayidiin kan godhaqanii keessan sanii jijjiiramu carraa qabdoonni ta'edhaaf ofitti amanamummaa qabaannan nyaata hojjetan san irratti ijoolleen qulqullinaa garuu guyyaa 20 ol kaansileeshinii keessan qabaachuu qaba. Yoo hojiin akkanatti dhufe immoo guyyaa 15 yoo qabaattee rakkoo qabu kun hojiin ayyana ta'uu jiru kana jechuudha. Kan maqaa rabinyaatu maalidha dhimma maalitti kan nagaafachuu barbaadde gaaffiin qabeetta. Gaaffii sin nagaafattaniif gaaffiin irra haasa'aa jiru bartokkoo miti. Xaqlaallaa waqtii nagaafachaa jirtu isin galee mul'isiin waa'ee kaansileeshinii haasa'u kun ijoollee kaansileeshinii qabdan yoomii kaansileeshinii qabeettanii barreeffattanii isiniif dursan kennu. Akkasuma ijoolleen haaruu argachuu barbaaddan. Wantoota garaa garaa argachuu barbaadan na dubbisaadha keessanii kanaadha itti aanseemmoo wannoon karaa buukii irraa karaa waa'ee dhimma lafaa turaan immoo moroo nagaaf akka sirriitti isinii deebisan warra as keessaa hoo ta'e immoo yoo ijoollee waa'ee paaspoortii waa'ee mana maadaa malkan biiroo irraa dhuftanidha kan gaafachuu dandeessan. Biiroo irraa dhuftanoo bilbila isin jalaa kaasuu danda'e yoo furmaata isinii kennuu deemu yoo afaan dandeessaniif yoo masmara kan keessan ta'e leebir ofii dawwaltanii achi immoo furmaatan dhabdanii jechuudha. Anis ta'ee kadhana fakkaatuun isinii godhuun tokko hin jiru. Karasuma isin ergu wanta ta'edha. Gara qaama seeraa kun immoo urjii keessan nagaafadhu hundeeshi. Innaa kanaafiyyuu maal isinii jechuu barbaade kanaadha. Gaaffiin bira warra qabdanuu jiraattan gaaffii lafaa gaaffii buukii yoo ta'e immoo filatamaadha. Sirriitti isinii deebisuu danda'a. Akkasuma immoo warra kaansileeshinii isiniin jedhe. Kanuma jira akka sinan keessummeessa. Yeroo dhugoshii hojii koo innaa sinan keessummeessa. Barreeffadhaa kanarratti yaada keessan sinan galcha. Gaste keechi nama 15 jirtu garuu maal akka ergattaniif hin beeku waan ta'eef gaste irraa sinan galchu. Koomenti keechi nama dubbisiisee galcha waan ta'edha. Ani kaansileeshinii fudhachuu barbaada. Wanti ishee ho'asiisi galchuu hin danda'u. Eenyu maqaan kee Arabinyaa gastii keessatti barbaadama. Durumarra jirtaa jechuudha. Obbo miidhagsaanis argatanii turanii agarra beektu gastii. Obbo miidhagsaanis argachanii ergatanii turanii gastii ilaaluu mara. Nagaa galata waaqaa haadhuu akkami? Ani mana kana waggaa 4-8 guuta beektaa? Yani hin ba'u jedhee dhuman taa'e malee hojiin yoo bareeda ta'e illee nyaata hin qabu. Namichaan baay'ee wal na dhiphisa namicha beektaa? Illola. Illola bakka waan hin taaneefis waan ta'uufis na lola. Na ammoo tun kaansileeshinii naa kenni jedhee inni biyya na galchuu fedha malee naa kennuu fedha natti. Si galchuu hin danda'u. Ati hoggaa lama fixxee
kontiraata inni sirraa qabu kaan fedhakeetiin asaaddasattee itti dabalte. Kanaafuu gara qaama seeratiin wadaa'u itti qabbee bakka itti raafuratta. Amma utuu waggaan koo hin gootanii ji'a kana hambisee tunnaa kenne jedhee naa kennuu danda'a namichi. Gaafa dhufaati yoo masmara dhuunfaa keetii qabda buusaan sii baasisa. Nan qabu masmara. Kan ODD 8 dawwali qaba. Waggaa lama fixee agasii asaaddasadhee amalli isaanii akka badaadha. Bakka lubbuu kiyyaafuu sodaachaa jira. Kanaafuu kan siree akka badaa wallaahi akka badaa. Makeela si fedhaan garuu gaafa leeqa ofiisii dawwaltan dursa of qopheessitaniiti. Nambara paaspoortii keessanii qopheeffattanii waan jettan qopheeffattanii malee dhufumattanii deebiin ofiisii waamedhaaf fayyadattanii waan isaan sin gaafatan yoo deebisuu baattan bula namuu waan badaa sanarraa dhumuu danda'u ni ta'edhaaf ati minim uumaa si gochuu hin danda'an. Kennaa wayii si deebi'ee buleetti. Galatoo waaqayyo si haa gargaaru. Warri biraa nagalchinee. Saddeet galchaa fooloo mana kana kun saddeet seenuu gannaa laalaa natti Roomiitu maseen wayye nagaa yaamtee Roomii jira galata waaqa nama 14 bichaa fooloo godhe maali nagaa miti kalecha nama 400 fooloo godhe mana kana haqamuu nama 14 bichaa fooloo godhe wayye nagaa akka mudde akkami Roomii jira galata waaqa akkam kennaafu yaa baay'insi jaalladhaa baay'insi kabaja yeroo hundaallee sillaala nagalchitee illee hin beektu. Akka si galchee kunoo. Har'a nagalchitee galatoomi. Galatarraa feecharraa. Yaani Itoophiyaa irra jiraa? Woosh kamree biyyi. Bareedaadha takkam. Jira galataa qaba Itoophiyaa seentina haasaa tarii Itoophiyaa irraa? Itoophiyaan jira wayiin si gaafachuu barbaade Roomiyee. Itoophiyaa ganda kan Oromiyaa eessa jirti? Adaamaan jira Adaamaa. Akkamii qorri jira moo ammoo akkam Adaamaa? Bareedaadha makaakkalaኛadha lakki ammaaf. Akkam nuuroo guddinnatiin kun akkuma achi ta'anii haasa'asamuu biyya namaatti galte? Ara lakki aannenumaa hundeemne reefu hundeemuudha. Eeshi. Dubaayin deemuu barbaada turre Roomiyee warra afaan hin beekne fudhatanii minaan naan jedhan beekta. Fudhatanii sibasii barattee qophoofteessa? Paaspoortii hundaa hin qabda? Qabee. Karaa ejjanti hin jammare karaa biiroo seera qabeessati. Karaa biirooyi? Okay, Finfinnee deemee moo? Biiroo seera qabeessa ta'e. Biiroo bakki isaanii beekamu. Biiroo heeyyama qabu. Si galee? Biiroo lakkoofsa isaanii, maqaa isaanii, waan hunda isaanii wallamin amma piroosesiin gaafachaa jiru isa wanta ta'edha. Marii warroota onlaayinii kanaa miti. Okay, akkamittiin argachuu danda'a Roomii isaaniin? Warroonni ijoolleen biiroo seera qabeessa irraa dhufan hin jiran bilbila isaanii isaan hordofuutu fakkeenyaaf ijoolleen ati beektu hin jirtu karaa biirootiin kan Dubaay seenan. Roomii ammoo wanaallee hin beeku nama gaafadhe malee. Maali barattuudhaati Adaamaa keessa moo? Ammicoo Jimmaadha ganama Adaamaan jiraadha. Okay, amma karaa biyya Arabaa dhufuu eeggata. Dubaayin alamuu hin danda'amame biyyiin biraatillee banaan hin jira kan akka Saudii jira kan akka Kuweetillee jedhu Kuweet garuu deematuma jiru hin beeku information isaa baay'ee. Sila Dubaayin barbaada Suudiillee deemuun fedhu anichi beektaa. Maali waan dhageechuu kana dassisee jechuu dide waan dhagahamaa jira. Warra kiyyallee Suudii naan hin deeminaan jedhanii ishee dheetan dhiisee bakka Dubaayinaa biyya dheetanii ture beektaa. Namoonni keetiin akka ijoollee cimmaatti miti maashaallah. Adaamaa waggaa shanaffaa keessa jira bara dagadde. Akkamtu loqonni hin dagatamaani? Waaqa jechuun hiriyoonni kiyya waliin oola waan ta'eef sanillee irraanfadhee warra kiyya yeroo itti haasa'u hin dhaga'anii barkiyya waan hin jedhullee hin galu. Ani loqonni jimma baay'ee dillatti tolu. Nan jaalladha. Loqonni keessa. Akkasi Roomii? Amma Oromoo shawaa taasaa argamu. Itu fantasi. Sintai. Bukan yang bisa berubah yang apa teh? Wak. Nampak ada nuari ogas yang dioleh harga pada jadi ojen mak kesana kan tempat ada. Ani baru sih hias dari itu sudah semua kesana kan. Jechuun isaanii waliin nama lamaan ta'eef nan
dagadhe bakka yeroonni dhaqillee xiqqoo numan beeka. Mee kun amma mubarak musamma ugame ka kaayiroo keke taa'e guyyaa kudha tokko. Ammallee nu qoduma jimmaa taasa. Innuun daganne akkamti daganne. Beeku bakka baay'inaan hiriyoonni kiyya isaanii waan ta'eef warra kaanillee waan hin arguun argees hin beeku waan ta'eef. Suwaan isaanii wajjin oolaa isaanii wajjin baradha waan ta'eef irraanfadhe. Yaa ta'u bakka ishee kanaaf biiroo seera qabeessa isaa laaletu. Eenyuun namatti tol galchee? Suma eegusi galchee? Wanna galchee Roomii akkam jirtaa? Eegusi galchee? Dhugaa rabbii beekta. Nama profaayilii wanti wayitu Maal akkasii? nama profaayilii maaramii ofirraa qabuun na galchee. Eenyuun profaayilii maaramii ofirraa qabu kan mudeetaa ofirraa qabu? Beerisi bichaa naa Ofiin galaaree. Lakki sanuma jechuun ilaalle immoo bee abbaa si galche modereetar natti maa ture yabaluu galche kan jedhu ilaalle beekta. Kawanti si barreessaa ture iyyuu. Maaramii jedhama. Modereetarri kiyya beerii harka bichaa jira wanna ta'e dafani. Ishii haadhu. Obsi shawaattu na galche. Lakkoofsee si galchite obsee akka modereetara hin qabu. Beerii akka hin qabu. Beekteetti garuu akkasii gaafa xiqqoo qabaa isin yoo fixan. Kanaafuu qo'ee kan michoota fida kanaafuu haadhoo kiyya akkas godhadhu kashii hudde kenna. Ishii Roomii foshii. Karaa seera qabeessa ta'een akkasitti jammariitu osoo sii dhumashi hin filatamta annoofaa qabaannaan aktiivii faa taana. Wayyee maal jettee haadha? Ayyee Roomii galatoom dhugaa rabbii barumsa hedduu nu kennaa jirtu asirraa barumsatti barsiiftu teenna. Dogongorellee dogongora ofii sirreeffatee irraa deebi'a. Waan isin jecha barbaade Roomii ani akkaawuntii kiyya irratti galfachuu barbaada. Dura immoo itti fayyadamne akkaawuntiin kiyya hin danda'ama. Waggaa meeqa irratti galchuu dhaabde? Amma waggaa 4 deema. Mee nama tokkotti ilaalatu birrii dhibba sadii dhaqaa baankii galchaa fudhataa deemu. Akkasii bakka ilaala jedheeti. Lakki salphaadha yoo deemu. Namni waa'ee lakkoofsa akkaawuntii keetti kennitu. Lakkoofsuma malee garuu wannaa miti miire. Buukii matti godhu. Dhageetu mana wayii nama ON jiru biruma dhibba lamaa wayii miidhagee akkaawuntii kanarratti keessan baankii keessa irratti galchanii yoo fudhate risiita yoo fudhanne ta'e akkaawuntii kun birrii fudhatu siin jedhu bakka. Odoo kan waggaa tokko waggaa lamaa ta'e maara kun hin jiru hin fudhata siin jedha. Jechuun